Allahu Akbar. Ijoolleen kiristaana, ijoolleen pheenxee, ijoolleen ortodoksii, abbootiin amantaa pheenxee fi abbootiin amantaa kiristaanaa, qeesiin, warri achirratti amantaa kiristaanaa fi amantaa pheenxee geggeessan, itti gaafatamaan jaraa gurguddoon kan achirratti waan beekan irraa ummataaf himan, kan biyya alaa keessa jirtan, kan biyya keessaa, amantiin keessan amantii islaamaatiin adda kan ta'e, kan sabaan Oromoo taatan, yeroo isin fuula Facebook keessanii irratti ani kiristaana, ani pheenxeedha, garuu amantii muslimaa maaliif tuqama? Nabi Muhammad maaliif tuqama? Ashabbaariin kan saba waliin dhahuu jette, kan yeroo kana waliin bukeessuuf amantii waliin dhahuudha, saba walitti deebisuudhaaf kaate. Maaliif amantiin islaamaa tuqama yeroo jettanu isin amantiin biraa wallahi hedduu isin tokkummaa agarsiiftan, hedduu mataa qabdu isin, hedduu isin galateeffanna. Mallas gaafa Oromoo wal nyaachisuu ba'u amantiidhaan ka'e, garuu gizee sana wal lolus hamma namichi munaafiqtichi yaada biraatiif ka'e, yaada biraa fudhatee ka'eetiyyi amantii jedduu seene malee yaada biraatiif ka'e. Ummanni amantii, kiristaanni amantii isaa irratti morma dhaba, islaamni amantii isaa irratti morma dhaba. Kana beekanii walitti kaasuudha ka'anii, walitti kaasuu yaannaan ummanni immoo walirra ka'e, isumatti ka'e. Galatoomaa yaa warri kiristaanaa, galatoomaa yaa warri pheenxee, galatoomaa yaa warri waaqeffataa kan sabaan Oromoo taatanii, tokkummaan keenya hin diigamu jechuudhaaf akkas diina mataa dhooftani. Kas tokkummaan kunoo wallahi gideen fuula Facebook irra deemu ani kiristaana jalqabni mata duree ani isiniif hin finnellee danuu dhabeettanii ani kiristaana, garuu Nabi Muhammad maaf tuqamani? Maaliif islaamni tuqama? Waliin jiraanna. Arsiin, Shawaan, Amboon, islaamni kiristaanni wal makatee, waliin qotatee, waliin aramatee, walii kennee, waliin nyaataara, wal biraa liqeeffatee, waan qabu walii kennee, huccuu wal biraa ergifatee, Jimmaan, Walloon, amantiin kiristaanaa, amantiin pheenxee bakki inni dhiben jiru islaamaa wal keessa. Tokkuma islaamni manni isaa asi, kiristaanni manni isaa asi. Wajjin nyaatani. Gizee salaataa islaamni gara masjiidaa, kiristaanni gara bakka amantii isaa deema. Booda yaanni jaraa tokkuma. Kan namichattiin kaatee wal nyaachisuufi nama wal nyaachisuu itti nyaatamtu akkasitti tokkummaa agarsiifatti laguna Oromoon. Akkasii tokkummaa keessaniin gizee baatanii falmitan, an amantiin kiyya kiristaana, an amantiin kiyya pheenxeedha, garuu maaliif tuqama amantiin islaamaa? Ashabbaariin muzabzabiinaan kan nama waliin bukeessuudhaa kaate akkanatti qaanfachiiftani giddaa galatoomaa. Nabiyyuun Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeroo lolchiisanu, yeroo lolanu kiristaana takkaa ofiin dhaqanii hin dhoofne, warra jaraan lole ma ittiin hin lolle. Biyya jaraan hin lolle kan amantiin kiristaanaa, yaa warra kiristaanaa, yaa warra amantiin muslimaa hin taane, kottaa gara amantii muslimaa, kottaa Qur'aanni keenya akkas jedha, gaafa duutan jannata dhaqxanii, kottaa gara amantii muslimaa jedhani. Malee dirqama ati funyaan qabamtee amantii muslimaatti dhufuu miti. Dirqama seefiin rukutamtee dhufuu miti. Warra amantii islaamaatiin lole lolaa turan, warra hin lolin da'awaa itti godhani. Yoo waggaa 10 ta'e, waggaa 15 ta'e, waggaa meeqatti waama turan ummata Qurayshii. Da'awaa itti godhanii yaa warra kiristaanaa, yaa Abuu Jahl, yaa warra kiristaanaa kottaa amantiin islaamaa akkasi, rabbiin keenya akkasi, akkasitti jiraattu, akkasitti mirga namaa eega amantiin islaamaa. Kottaa jedhanii waaman malee mana keessaa dhufanii ummanni kiristaanaa Yesuus Kiristoos kada abbadanu, Yesuus Kiristoos akkasi, Isaan akkasi hin jenne, hin arrabsine Nabiyyuu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hin arrabsine.
kottaa gara amantii islaamaa kabajaawaa maa turani warra dide daa'uma itti godhani warra jaraan lolan malee dirqama amantii islaamaatti dhufuun dirqamni hin jiru garuu nama dhugaaf dhara adda baafate qur'aanni kun dhugaadha jedhee itti amane dhufaara islaama keessaa kitaabni kun macaaf qudduusiin akkas jedhee itti amane dhaqe malee waan fedhetti amane malee dirqamaati mana biraa buqqifachuu qabda dirqama na bira taa'uun qabdu dachee koora taa'uun qabdu daangaan kootiif kee ta'uun qabu hin jenne mirgi kiristaanaa eegamaa islaama biratti wal kabajanii waliin nyaatanii waliin dhugan uffata walii jiratanii deemaaranii miskiinni baadiyyaa faa warri baadiyyaa jiraatan oromiyaa keessatti faa yeroo ammaa faa waliif ergisanii waan qaban qodaa wal biraa fudhatanii itti nyaataaran waan qaban wajjin jiraataaran yeroo namni du'e wajjin owwaalataaran yoo namni dhukkubsate wajjin baatanii makiinaan gahaaran yoo namni dhukkubsate wajjin akka mataaran yoo maallaqa dhaban maallaqa walii liqeessaaran yoo waan nyaatan dhaban waan nyaatan walii kennaaran yeroo salaataa adda rabbiin jara adda rabbii gabbara inni kaan waan fedhe gabbaraara waan fedhe gabbaru wanti zan waan kaateef ummata kiristaana ummata waaqeffata ummata muslimaa amantii isaarratti akka namni tokko morma isaa kennu beekan kanaaf kaate namichattiin sun amma qaanfachiiftayyaa warri kiristaanaa duula islaamni duulaaru irra isin warri kiristaanaa warri pheenxee warri matootiin jara warri qeessotaa gurguddoo gize jarri islaamaa wajjin wanni kun galata nabi muhammad arrabsamuun galata jedhanii ol bahanii haasa'an ni qaanfate yaanni jara isa gargaaranii warri kiristaanaa amantii muslimaa akkasii maal abbaashe jedhanii ulee walitti ka'anii wal zarafanii wal reebanii wal saamanii innunna qabu saamee innunna qabnu dhabee addaa wal facaasanii ollaa walii taa'uun hin jiru halkan wal eeggatanii hin jiru inni sun qartuwaal hafee jira akkanatti nyaachiftan yaa warri kiristaanaa duula islaamni duulan irra duulli isin duultan nabi muhammadi duulli isin nabi muhammad maaf arrabsama amantiin islaamaa maaf arrabfama jettan hunda caale mataa jaraa cabse kanaaf guddaa isin galateeffanna ammas oromoon amantii waliin tuqu oromoon waan fedhe waliin tuqu amantiin isaa akka waan fedhe hagabbaru dhagaa hagabbaru muka hagabbaru nama hagabbaru yoo fedhe waan fedhetti amana garuu dhugaa gizee hubatee jedha gara islaamummaa ni dhufa gara islaamummaatti ni deebi'a waan fedhetti amana malee dirqiidhaan amantiin islaamaa akkasii islaamni ol ba'ee amantiin kiristaana akkasii ijoolleen tiktookii irratti wallolan kun waa'ee amantiiti jarra akkasii zimmi jedhaniituma zimbilooma wallolan jarra zimbilooma malee kun hawaasa walitti hin buusu kun yahudichi beekaa fakkaataa nama oromoo haasa'u fakkaataa nama oromoo dhiigu fakkaataa waan kana fudhatee ka'uun yeroo bara mallas zeenaawwii gaafa oromoo wal nyaachisuu jedhu amantiidhaan kaase amantiin fidee seensifatan miti amantiidhaan kaase kanaafuu namichi kun yaanni isaa oromoo wal ficcisiisuuf amantii islaamaa inni dhiibeef hin dhiibamu nabi muhammadiif hin arrabsamaniif hin xiqqaatanu akkasitti ummanni kiristaana guddaa galatooma ummanni pheenxee guddaa galatooma yeroo akkas islaamaa wajjin dhaabbattan hedduu isin kabajna hedduu isin jaallanna tokkummaan keenya